bagana gaan dhuftaniin isiniin jaa kun sheekka butaati arra haala yeroo wajetti gaa akkuma waliin beekamu iddoo tana haalli yeroo xiitu jira eega gartee dhumaatii ummata keenya kabajama ummata salaalee kanaa booda gartee oromoon xiqqoo hafuurri walitti deebi'ee maalirra jirra ilaaf ilaameen oromoo wal dubbisuu eegalee siigalee saboo maali jirra nutiin kun eeysaa kaanee isa geenyee wanti nuti oromoo jennee bira tetteenyutu maali jettee oromoon amma ifarkuu eegaltee jechuun nuti akkuma beekamu katiim qabrichootti dur iyyuu turre jechuudha maaliif sirna kana keessa seenneeti akka keessan ala teenyeen kuman siigalee akka keessan ala teenyee dhagaatti hin darbines itti arrabsamnee itti xiqqaannee itti nama keessaa baanee sirna kana wajji dalaynee garree jechuudha. Eessarraa ka'ee eessatti akka deemu maalirraa ka'ee maalitti akka deemu sirni kun sirna sabaati moo sirna nama dhuunfaati jechuu eega adda baafanne booda matarraan naanneffannee darbinee jechuudha. Sirriitti beekna waan bilziqinnaa nu barsiisuuf sheekka abbutaafaa barsiisuuf hin cinqamina sigalee bilziqinnaa ifaa kirismas kana bittee calaqqee tanaan si shawwaddu sigalee sheekka abbutaafaa tana barsiifnaa bilziqinnaa tana shaakalsiifnaa jettanii hin rakkatina isin jabaadha gaafa akka nuti gubanne gubattan ammoo sigalee kasaaraan gaafa si beekadhu laal namni tokko namni ciniiname tokko bakka tana bofaa jiraa yoo siinjee bofa kana yoo diddeetti deemte si gatii kafala malee wahi kana seenee jechi jaamun jiruu jechuudha nutuutti seenneeti immoo wahi kana seenee jechaa jirraa jechuudha saniifuu bilziqinnaan tun maaliif ummata salaale irratti xiyyeeffattii na jala gasseen ilaali ummata tokko hoggii dhabamsiisuu deemtu mataa isaa ajjeeftaa jechuudha. Mataa jechuun hoogganaa isaa ajjeefta jechuudha. Amma fakkeenyaaf shirrii gaafa ABO jaarrabbaa gadaa irraa fuudhan deemuu ture dura maal ajjeesan araarsoo wadaa ajjeesan Harargee keessa mul'isa abbaa gadaa ajjeesan jaarraa abbaa gadaati akkasitti taphaa ala godhan olola irratti oofanii buruysoo boruuti akkas godhan ibsaa wadaa narraagaa milkeessaa gadaa narraa lakkaayu hayyoo amma warri Harargee kaniin allakkaawu kun warra muummicha ministeeraa ta'ee beeki Itoophiyaa miti Afrikaa tana sochoosuu danda'u jechuudha. Harargee tana amma maal qofa walitti dhiisan jawwajjees qofa walitti dhiisanii jechuudha. Jawwajjees meelaale khunichiyya khun gamanayya khun ummata kana gartee amma maallu mar beera qofa nu maratu eegalilna bakka boota Harargee hundame bakka hundatti dhaqaalala beerata kursi Harargee barnamni sun Harargee ugijan beerata beera tuffachuu zoon hin ta'in beerri addunyaa hoogganuu dhugaadha garuu maqaafu laal dhiiraas numa qabnaa jechuu fedheeti beeta so amma maal nu dhiisan sigalee beera qofa nu dhiisanii jechuudha. Beerri kunu kadhokatee jalaa bahe rabbi as nu baase amma akka Harargee kana godhuu hawaasa oggii jeeftu hawaasa ajjeesurraa hin seekaasu jira beer sigalee salaalee oggiitti dhufu maal godhe waa hunda si barreesseetiin jira na jala gasseen ilaale dursa hayyoota salaalee irratti xiyyeeffate jechuudha. Salaaleen tun beeki ummata gartee durirraa qabee amma aduwaa inni ittiin dhaadatu kana namni lole ilmaan salaalee kanaa beeka. Warri lolaan beekame, warri barumsaan beekame, warri gartee utaa Abbabaa Biqilaajii, warri addunyaa Itoophiyuma ja'an tana namni uumee beeksisee ummata kanaa beekadhu. Beeki Oromoon qabsoo itti jaanii Oromoo keessaa gandaa jira beekadhu. Sigalee qabsoo gijaan gartee namuu boota qaba. Bootaa tana ija tana dhaamsuudhaaf sigalee hayyoota salaalee xaragee jechuudha. Hayyoota salaalee kana maaliif xaragee jettanii yoo dura kan nagaafattan taate ummanni kun ummata dhugumaan sabboonummaa qabu dura dhaabbachuu turan hanga wanti irraa kaatee hanga taayee danda'etti ummata haqaaf dhaabbatu turan isinii barreesseetiin jira na jala gasseenaa laalaa jechuudha. So eega ummata kana rakkoon ummata salaalee irra geessituun tokkummaa hafuura Oromoo iddutti deebiftee mooraa Oromoo talaafatte tadiigamuu geesse dandamachiiftee sigalee
maddira kooteenyaa eenyu tahuu garsiiftee booda sigalee waa hedduu deemamaa jira jechuudha. Saniifin irra haala yeroo hojii qabadhee dhufee jechuudha. Maddira koo eenyu feetu jaaladhu feetu jibbi maddira koo as qabichi qabi Abiyyi Ahmad Aliiti jechuudha. Qaallicha biyya bulchuu. Oromoon tana jala muree fudhachuu qaba. Maddira koo fannoo miti. Fannoon hooggansa mataa isii qabdi. Zamana Kaasee qabdi, Iskandar Naggaa qabdi, Maarree qabdi. Mee fannoon Oromiyaa keessaa nama fixu jirtu tun fannoo eenyuun hoogganamtu? Zamana Kaaseen hoogganamti moo? Iskandar Naggaatiin hoogganamti moo? Narraa lakkaawaa maqaa Amaaraa kana isinii beeka. Eenyuun hoogganamti? Hooggansaa hin qabdu jechuu farasti oolu. Fannoo jechuu kamii dandeessire? Fannoo warrachi ifiifuu mirga fiitii Amaara keessaa lolachaa jiru kana jechuudha. Kan Tigree wajjii wal ficcisiisee boodarraa harka jalaa fudhate kana jechuudha. Saniifuu fannoo waan jaamaa kana Rabbi sinaafannisu dhiisa. Abbaan fannoo guddaan qaallicha kana jechuudha. Ka ashkarticha isaa guddaa Oromiyaa irraa fuudhee maallaqa ergee sadiis barreessinee jirra. Na jala gasseen ilaali. Guyyaa meeqa akka Shimallis Abdiisaa fuudhee achi geesse na jala gasseen ilaali jechuudha. Wanni fannoo jedhamu hin jirtu dursa Oromoo wanni fittiimuu qabdu. Sigalee mootummaa Oromooti yoo Abiyyi nama jeesi jenne akka waan Oromoon nama jeeftetti ilaalamaa haya badaboo poo. Abootana nama siyaasaan beeyneensu sobideemi kijibdoota. Oromoo fi Abiyyi maaltu wal fide? Abiyyi jechuun bar hoogganaa sirnaati. Abiyyi jechuun hoogganaa sirna tokkooti bar. Akkas taanaan gaa bakka Mililikii fi Amaarinni tokko haa. Amaara kaanuu lafaaree akka jirutti. Amaaraa fi sirni adda jennee adda baafnee if keessatti isaan dhiifnee Oromoo fi Abiyyi takka afaan Oromoo haa akkamii jira hoo? Uummata keenya maaliif gowwoomsuu barbaaddan? Maaliif if gowwoomsuu barbaaddan? Sirnaa fi sabni walitti hundufu. Oromoo keessa nama Abiyyiin deeggarree jira, nama Abiyyiin deeggarree jira jechuudha. Abiyyiin deeggarree kuni walumaan dhaabama. Wanni akkas jedhamu hin jirtu. Sirna amma deengadda akkamitti dubbachuu turre. Gaafa Mililik sirna Mililik faan nu miidhe malee sirna Mililik faan nu miidhe malee ummanni Amaaraa humaan hungoone jechaan jirru. Duuba akkamis sirni Abiyyi ka Oromoo ta'e ka Mililik ka Amaaraa ta'u ifiifuu ka Mililik kun beeki akka isatti Amaaraa fayyadan jiru ifiifuu sirna kana yoo ummanni Amaaraa bakka bu'a jaame sirna Mililikii turra tartiiba qaba. Mee sirni Oromoo sirni Abiyyi maaliin Oromoo bakka bu'a? Afaan Oromoo afaan federaalaa godhe. Finfinnee magaalaa guddittii godhe. Gaafii bu'uuraalee Oromoon qabdu tam takka deebise. Naayim shawshawii gartee irricha gartee naggaadee ijoolleen shawaatu nammaa durriyyeen gartee Shimallis barandaa jalaa guuree tujjaarumse tun sigalee tanaatu huccuu aadaa gurgurachuudhaaf tana daldala irricha oofaa jira malee mee gaafiin Oromoon qabdu tamtu deebi. Bar Mililik irraa Amaara bakka bu'u jennee mormu jirru kun afaan Amaaraa aadaa Amaaraa sigalee Amaara fuudhee magaala galchee diinagdee dhaalchisuudhaan barumsa kennuufi sirna biyyattii sana akka isaan irratti haga irraa ijaaramu godhee bar Mililik. Kunuu Amaara bakka bu'u jechaa jira. Mee namicha Oromoo fixu jiru, namicha Oromoo buqqisu jiru, namicha Oromoo walirra jaaree beekaa Oromoo hunda daamej godhee daaraa godhee sigalee seenaa Oromoo hunda hiddaan buqqisee darbu jiru sirni isaa Oromoo bakka bu'aa sigalee. Boo namni isin koof lagogogi. Nama maqaa qabu gurguddaa fa'aa akkana yoo darbe qaanfadha. Hijab yoo nama tokkorraa jibbaa qabaatan yoo jara mootummaa mormu kanarraa takka Jawaar Mohaammed takka Marroo takka abbaa fedhe haa ta'u yoo warra mormu kanarraa takka Mararraa takka Daawwidirraa jibbaa qabaatan sigalee siistamaan bira kuchiisuu dandeessan sigalee siistamaan jara dura dhaabbachuu dandeessan jechuudha sigalee siistamaan jara dura dhaabbachuu dandeessan malee sirni kun sirna Oromooti sirni kun sirna Maarreeti sirnummaan sababa akka muun jiru. Ameerikaa guddoo tanatti bulchiinsa Obaamaa, bulchiinsa Baayiden, bulchiinsa Tiraamp jedhanii adda baasan sigalee. Maaliif bulchiinsa Ameerikaan jenne waliin qabani?
bulchiinsi tokko yeroo hundaa'u bakka hiree harkannetan maal harkannetan ayya hiree akka biyyattitti harkanne malee Oromoon kophatti waan dhabe malee waan harkateen qabu jechuudha sigale tanuma dheengaddaa tana fudhadhu TPLF gaafa TPLF nu fittu Oromoon maaliif hojii ummanni Tigree maaliif waliin ummata hin dhaabbatin ummanni Oromoo maaliif TPLF gaafa haatee loltu Abiyyi dura maaliif dhaabbatan ummata fixuun dandeessu kanu miidhe TPLF janii dura dhaabbanne sigale madaajiitu ta TPLF beek sigale okay maaliif dheengadda duuba ummata TPLF ummata Tigraay fi TPLF waladda maaliif jettanii dhaabbattarre eega nuu fi Abiyyi tokko taane eega sirni Abiyyiitii fi Oromoon tokko taane sigale haya sirri TPLF fi sigale sirri TPLF fi Tigreenis tokko ga sirni Mililikii fi Amaarinis tokko re hay maal goonaa Mililik du'e faarse barbaannaa uree hajiru kanarraa kafalachuudha akkasimi sigale yeroo kamiyyuu sirni sababa akka bu'uun jiru Abiyyi khallolu jiruuf ashkarrootiin Abiyyi wanni sareen inni aangurru guurate wanni dutaa jirtuuf aangoo isaanii eeggachuu qofaaf Oromoo feetu jees feetu gubi feetu dhabamsiis sun dhimma mataa isaaniitiin miti anaa siimaa dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu nama kana juullee gartee waan akkanaa dhaabaa jiran ergaan hangana jeeboota egaa waa'ee sirnaa sirritti ganaan gabbee sirritti siima sigale Shimallis Abdiisatti hin dabraa jechuudha Shimallis Abdiisaa dheengadda naqamtee dhaqee haasawa godhee ture Shimallis Abdiisaa dheengadda naqamtee dhaqee haasawa godhee ture maal jee isin oolchuun dandeenyu moohamne sigale bar siyaasaa dhugaatiin siyaasaa jira dhageeffadhu haasoyni Shimallis Abdiisaa kadheen gaddaa moohamuusaa jala mureessitti ummanni Oromoo kanaa booda mootummaanu ittisuu jira jettee afaan bantee teessee yoo iyyite fayyaan qabdu Shimallis dheengadda jala mureessii himee jira mootummaan gartee riphee loltoonni olaantummaa akka harkatanii jiran tarkaanfii takka akka fudhachuu hin dandeenye mootummaa dadhabaa ta'uu mirkaneessee jira silaa biyya seeraa fi heera qabdu taate silaa biyya gartee namaa taate Shimallis Abdiisaa guyyas dhiifama naa godhaa jee aangoo gadhiisuu qabaa jechuudha maal goona gaa biyya sirnaa fi namaa uddambeen biyya sirnaa fi sabaa uddambeen sigale namni tokko afaan Oromoo ha dubbatu muummicha ministeeraa ta'e namni tokko afaan Oromoo dubbatu kaantibaa ta'e namni tokko afaan Oromoo dubbatu makalaakiyaa bulche afaan Oromoo dubbatu gartee pirezidaantii ta'e hunu keenyaa siin jaa dhaabbate warri Oromoo paartii ifi ijaarte ta ummata gabroonfattee gibira akka feete guurattee aangoo dheereeffachuu barbaaddu ta Oromiyaa keessaa Tigreen dur Oromoon gabroonfachuu jaaratteetu hiree Oromoo ta Oromoon qabsoon fidatte wab godhatee ol bahe silaa dheengat osoo akki jiraate osoo namni jiraate Shimallis Abdiisaa guyyas walgeessanirra rizaayin godhu qabaa aangoo isin sarvi godhuu dadhabe nageenya isin oolchuu dadhabe sigale kuno aangoo teessan isinii kennee ji'ee aangoon ta ummata waan taate osoo sigale aangoon ta Abiyyi ta'uu baatte gaa isa Abiyyi kenneef ashkara Abiyyiiti osoo ummanni kan kennuuf taate aangoo teessan isinii deebisee ji'ee biyya guddatte keessatti rizaayin godhu qabaa jechuudha riphee lolaan dheengadda fildi marshaal fildi harshaa kaniin anjuun kun daangaa Suudaanirra jechaafne funaanaa jirra xiqquma qofa bar torbaan lama 2 week qofa nu obsaa jee dheengaddu tana jee bar 2 week qofa nu obsaa bar bubuutu funaanu jirra tuun abdii murattee harka kennachaa jirti sigale tuun abdii murattee harka kennachaa jirti
tuun baqattee kuttee tuun rifeensa cirattee magaala galtee sigale taanni finnee warra harka kennachuu diti amma bubuutuu funaanaa jirra nu torban lama qofa nu wobsaa osoon sun deemaa jirtuuti pirezidaantiin naannoo sanii dhufee daangaa keessi eeysisuu hin dandeenye sigale daangaa kee wanni si eeysisuu dadhabeef wabootu tarkaanfiin irra fudhachuu jira wayyaabo numa ololee bara abaa warratti maasha Allah akkuma beekanin mana eegan janiimi muummee kiyya inni bara abaa ofii Oromoo wal jibbisiise kasatti itti nafne sigale yaa obboleeyso ifirratti ololu jirti bar namni mbeeni wahiin dhawajee if dhawaan baanan sun namicha kanarratti hin argan sigale namni mbeeni kun wahiin dhawajeeti if dhawaa baanan san qaallicha san irratti hin argee jechuudha wanni si eeguu dadhabeef wanni si tiisuu dadhabeef waawwa boonurra jabaatee waraana kiyyarra jabaatee dhaa godhee gahooni nana siiniin dhawajee achiin dhaqee hay waboon deenganta dhabamin jettu garii abdii murattee harka kennachuu jirtin jettu tuun mataa addattee magaala galten jettu hangi hafetuun baqattee daangaa Suudaan irra galten jettu hay eessaa dhuftee lafa dila lakkooyte san keessatti abaawwan sochiisi dhorge kana aangurra guuratee jechuudha harree guddaan harree xiqqaasii galee kana aangurra guuratee jalata hundi isa waaqeffatan walaa muslima jettamu walaa kiristaana jettamu dura osoon masgiidan da'ine takka cherchiin da'ine dura isaaf sagadan dhaqan waan akkanaa tana qofa aangurra guuratee jechuudha waan gartee dubbiin tun dhiiroo boru na qabdi dhiiroo dubbiin tun boru warra riphee kanaa ol kaafti dhiiroo dheengadda maal haasoyne bar paartii uggii qaallichi huunichi hattuuni dhabamsiifna juu huun asii hanna qopheessa sigale maraataan wantarra beeti qaallichi hoogganaan attichaa guddaan sigale federaala keessa taa'e kayyimas baranne tija sigale huun asii hanna ala mijjeesi bar waluu quban qabdu sigale fildi qarshaan asii bubuutuu dhabamsiisu jirraatuun magaala galtee tuun baqatte siinja pirezidaantiin khayfiin juu ashkarticha asiin dhufeeti sigale ashkarticha asiin dhufeeti bakka nageenya kee eeguun danda'anii akka rabbi si godhete jechaa jira sigale akka rabbi si godhete kun moohamuu caphuu sigale xaragamu teenyaafuu gartee lubbuu waraanaan if eegu jirra malee nuti waraana ummata guutuu kanaan eeynu daangaan kabachiisu hin qabu isiniin jee jira jechuudha antanaafin gurbaa kana miskiina kunyaatee dhuynaan farsoo sa arkannaa hirriibaa hunka'u hanga qaallichi dawwalee hirriibaa kaasu tanaafin namicha kana irra laalinaa jara kana sirritti hin beekan sigale hirrakkisinaa wanniin juuf nuti waa wal beeynuu fi hirrakkisinaa dhiisaa yoo rabbi isin dandeessise qabsoo teessan karuma ooftaniin oofaa wanniin isiniin juuf tanaa jechuudha sigale saniifu yaa Oromootii yaa ummata kiyya kabajama mootummaan daangaa keessii kabachiisu hin jiru durriyyee gartee wal ijaartee humnaa ol aangoon itti kennamte beeka aangoon tun beekumsa laalammaan herrega ni beeytaan ijoollee kutaa 4 qaraatu herrega kutaa 7 kutaa 8 yoo itti kennite ni dalaydi mataan bich taa jechuu sammuun dalaguun dandeessu jechuudha warra kutaa takka wayyaaneen kutaa takkarra keesseetu dhufee kutaa 7 qormaata fudhatee jechuudha isinii himaa jira ayyoonni isinii himaa jira wannimma isaan dhiibantu waan ummata bar paarkii ijaaree ummata dhumu jiruun koottaa keessa dannasaa jiruun namni dannasuufuu nyaata nyaachuu qabaame nyaata nyaachuuf nageenya qabaachuu baramma yoo buna kana dhaabbadhee dhuguudhaaf dura yoo lolli as jiraate yoo nageenyi jiraate buna kana darbeetiin takkaa lola kanaan seenaa takkaa lubbuutiyyaan baafadhaa bar bunuma kana dhuguudhaaf akka fiqqabee akkana dhuguudhaaf nageenyi eeriyaa kana jiraachuu qabaa
Paarkuma san keessaa dubra amaaraa kana geessanii taphachiisuuf warrummaan isaanii hagaraa gurguddoo kunu nageenyi jiraachuu qabaa bar. Sigalee biyya footoon bultu cal jaanii yoo midhaan tokko bireedaa harkanis dhaabaa makiinaasitti waraana gamaa gamaneef naqaniiti footoo kaan kunoo misooma Itoophiyaa Ameerikatti ciyaas dhaadate gargaarsa keen barbaan maarree gargaarsa irraa bilisa ta'e dhaloota gargaarsa irraa bilisa ta'e jedha dhaluu si haa kutu akka Oromoo dhaluu kuttetti sigalee kana jeeti sirna kana biyya footoon geggeeffamtu keessa uummanni keenya dararamaa jira jechuudha. Saniifuu pirezidaantii wanni isin ganaa sigalee ganaa pirezidaanticha qomattan hin jirtu pirezidaantiin isin hime afaan siyaasaatiin isin himee jira sigalee. Bakka maalii fi narra beekamtumaaf teebilii tumeetuma gartee ni buqqifna maarree jaamalee ni maali maan buqqisin amma dura. Dhiirti duraan isin himtee hidhaa seentee bari hin danda'amtu dadhabne eega gidaa miidhooyne buraayyuun nu jala dhuftee bakka harka kennine sigalee harka kennine gartee isaanii wajji haasa'uu qofa sigalee beeki dippiloomaasiin nama injifachuunis injifannoo jedhama sigalee saniifuu ummanni keenya kanaa booda wanni isin gartee mootummaa nu tiiksi mootummaa daangaa keenya nu eegi mootummaa gartee rabbii jii nu dhagahi jettan kanaa booda gaa namni mataa qabu ni jira natti hin fakkaattu jechuudha. Eegaan tanaan gana jeeboota tanuma riphee lolaa tana keessatti fannoon hoggii dhuftee nu loltu mootu shanee dhawaa je hidhannoo wal jijjiire hidhannoo guuttii fi je bar wooma nuti saaxilaa jirru karaa sadi jijjiirrachuu barbaada. Hidhannoo miliyoona meeqa fuudhee geessee mee barrumaan an barreessisan na jala seenaa laala footoo OBN irraa fudhan mee laala nuti beeki seenaaf screenshot godhannee kaan. Tiim qabrichoo jechuun kun safaataa sitti hin fakkaatin. Biljiqinnaa tan nu godhaabee bar siistama dalagaa nuti dalee bar waan biljiqinnaan gooturratti diliisan firraa to'ubachuu jirra bar nuti wanni uummata Oromootti iyyuu jiru. Sigalee. Tanaafi Anjaawar Mahammadii waan kana sii fidee firraa to'ubadhu wanni hin juuf maali? Antiyyaa gama xiyyaa hangaan garte at least yoo xiqqaate nam 10 kaniin biljiqinnaa fudhachiise. Sanillee yaa Rabbi naa araarame jee to'ubachuu jira. Dhugaa Oromoo galchee sigalee. Mee gasseen alaala akkuma TPLF lollee dhabamsiifne hidhabamsiisan moo dhabamsiifne san uummata Oromootiif hin dhiise deebi. Akkuma TPLF lollee dhabamsiifne waliin lollee shanees dhabamsiifnaa jedhanii Shimallis Abdiisaatii fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa waliin farraman. OBN irraa footoo poostii godhee peejuma kiyya jala gasseen ilaali. Sigalee. Kafannoo akka hidhattu godhe kafannoo leenjise itti aanaa muummicha ministeera namni afaan Amaaraa dubbatu hundi bakka jirtanii dhalaa dhiiraan hidhadhaa jeeti haasa'ee jechuudha. Namni gartee afaan Amaaraa dubbattan hundi dhalaa dhiirti keessan tokko kan hin hafne hidhadhaa jeeti dhaabbatee haasa'ee jechuudha. Akka Raashiyaan amma Yukureen keessatti uummata afaan Raashiyaa dubbatuun protect godha siin jetti. Akkasitti dabban qaama konnon sigalee akkas jetteeti beeki Yukureen Kiriimiyaa fudhattee isteeta meeqarraa fudhachuu jirti immoo sigalee. Akkasitti isaanis nama afaan Amaaraa dubbatu protect godhuudhaaf sigalee daangaa Oromiyaa saamaa jiranii jechuudha. Kagartee miliyoona meeqa baay'ata geesse sababa kubbaa sigalee osoon kubbaan kilabni Jimmaa waan taphatuun dhabee taa'u osoon kilabni Amboo guddaan sun ka Finfinnee jala jiru waan taphatuun dhabee kilaboonni Oromiyaa keessaa diigamaa jiraniiti kilaba Amaaraatii jaarraa bar qaallicha kanaa siistamaan warra Oromoo xaragu kana leenjisuudhaaf qaallichi amma muummicha ministeeraa jettaniin kun kanaatu gartee harree isaa tanaan maallaqaan gana fuudhii geessii jaan sigalee. Garuu khatti arrabsamu khatti qeeqamu khatti footoo ka'u shimal miskiinticha kan ashkarticha guddaa kan miskiina kun sigalee.
Namni tokko aangoon qabuun siin jee namicharraa ka hafe namni tokko aangoon qabu Itoophiyaa keessatti. Annama an UN matana faawun ajaa'ibaa utagartee isaa wajji nama biroo keessatti. Maaliif ergamtanii dhumtanii yoo ta'e namni nyaatee jiraachuu qaba jechuudha. Lubbuu garaatiif ergamaa jechuudha.